Mootummaan naannoo Oromiyaa dinagdee maatiif naannichaa guddisuuf inisheetivii garaagaraa bocuun sadarkaadhaan hojii irra oolchaa jira. Akkuma baadiyyaa magaalaa keessattis hojiin qonnaa ni danda'ama jedhuun yeroo ammaa mootummaan qonna magaalaatiif xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Obbo Hussein Umar jiraataa magaalaa Gindiir ganda gaaraati. Qonnaa qe'ee isaaniitti hojjechaa jiranirraa fayyadamoo ta'uu dubbatu. Yoo roobni tole firiimiin takka kiiloo 4 baate. Isin gaagurii takka meeqa qabdi? Firiimii 30 qabdi. 20 kiyya 10 ka isaati. Kiiloo 40 keessaa cuunfa gisee tokko. Kiiloo tokko ammoo 400 gurguru. Akkanatti bu'aa qaba jechuudha. Ijoolleen haga nyaattee kan irraa hafe gurgurama. 200 mallee 300 illee gurguranna. Gaafa 500 gurguradhu illee jira. 500. Obbo Muhammad Qasim akkuma Obbo Hussein qe'ee isaaniitti kuduraaf muduraa misoomsuun irraa fayyadamaa jiru. Hojiin kun hojii dhuunfaa kennaleen itti kaane sun ta'ini. Hojii muummee ministeera kennaa lafa qabsiisuudhaaf biyya tana irratti awaajii isaan dabarsaniin calqabaa fi ishaaraa magariisaadhaa fi muka isaan dhaabaniin calqabne. Lammeessoo misooma gaaroo jedhanii muummee ministeera kennaa dubbataniin misooma gaaroo kana dursinee hawaasa keenya agarsiisuu qabna jennee deeggarsa bulchiinsa gandaatii fi bulchiinsa kantiibaa magaalaatiin nu deeggaranii misooma kanatti kakaanee halkaniif guyyaa osoo hin jedhin misooma kana haga sa'aatii amma jiru kanatti biyya keenya akka nurraa muuxannoo fudhatan biyya tanarra taa'anii garuu Oromiyaa keessa jiraatanii Oromiyaa keessallee Baalee keessa jiraatanii sooyida malee qotee bulaan dhiisitii abbaan fedhee sooyida malee bituun qaanii natti fakkaata. Obbo Muhammad Qasim boroo mana isaanii irratti kuduraaf muduraa kanneen akka maangoo, avukaadoo, raafuu maraa, hundee diimaa, muuzii, zeetunaaf wantoota adda addaa kan misoomsan yommuu ta'u kanarraas gabaaf dhiyeessuun waggaatti hanga birrii 300 irraa argachaa jiraachuu kaasu. Of bichaaf miti gabaaf oolchaa jirra. Waan nu bira taree gabaa gahee gabaratti galii waggaatti 300 akkas irraa argachuu dandeenyee jirra. Maatii nama 9 haadha manaa ana waliin darasaa qabaa nama 13 asirraa amma miila kana qallabee barsiifnee galma biratti ceenatti jirra. Inni galgala itti bahee inni dalaga jedhee gadi bahu anillee bira dhaabadhe yookaan baatirii ibsaaf yookaan immoo jaluma deema bakka waluma daa'ima baadhee gargaara. Gizeen harkaan waa dalagu illee jala deemee dalaga danda'u. Qonni magaalaa kun babal'achuun hawaasni magaalaa irraa fayyadamaa akka ta'uuf hojiin hubannoo cimsuu hojjetamaa jira kan nuun jedhan kantiibaatti aanaa magaalaa Gindiir Obbo Kadir Qaasimi. Magaalaa kana keessatti gosti oomisha manduubee nyaataaf toluu kan hin jiru jechuudha. Waliigalaan tokko mana jireenyaa duubatti manduubeen karaa duraanii hin turreen amma karaa adda ta'een hojjetamee namni yoo xiqqaate mana isaa duuba gosa oomisha garaagaraa fayyadamuudhaan midhaan nyaataa irratti gargaaramuudhaan keessumaayyuu maaddii madaalawaa gochuu keessatti jijjiirama guddaatu jira. Hojii bal'aatu ture ilaalcha jijjiiruu irraa jalqabee hanga hojii qabatamaan magaalaa irratti fiizikaalii arguutti keenyee jirra jechuudha. Jiraataan magaalaa lafa bal'aa yoo hin qabnellee kanuma qabu irratti hojii qonna magaalaa irratti akka hirmaatu taasisuuf hojiin guddaa hojjetameera kan jedhan ammoo bulchaatti aanaa godina Baalee Bahaa Obbo Muhammad Ismaa'il. Waagura ammayyaa irratti hubannoon turee fi bu'aan tures baay'ee gadi bu'aa ture. Har'a gaafa laallu hojiin naannoo sanitti hojjetame dhugaa dubbachuudhaaf fuul paakeejii jechuun karaa danda'amuun bu'aan guddaan irraa argamaa jira. Asumattis maasii jiraataa magaalaa kana yoo laallu karaa baadiyyaa irratti oomishamuu gad karaa hin taane paakeejii guutuudhaan jechuun karaa danda'amuun haroo isaa rooba ganna tareetiin kuusatee kuduraaf muduraa kana asitti oomishaa jira. Muuxannoon kun jiraataa magaalaa aanaalee godinichaa hunda biratti akka babal'atuufis hojjetamaa jiraachuu Obbo Muhammad eeraniiru. Inisheetivii manduubee jedhu kana bal'inaan hojiin kun qabatamee aanaalee keenya hunda karaa jechuun danda'amuun sochiin kun kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Hubannoo kanarraa ka'amee mobilaayizeeshinii kanarraa ka'amee bu'aan qabatamaa immoo battalatti kan amma argaa jirru. Isa kanarratti immoo wantoonni deeggaramuudhaaf barbaachisu mootorpaampiin akka barbaachisu. Teknooloojiiwwan garaagaraa deeggarsa ogummaa naannoo magaalaatti ogeessa hin qabnu waan ta'eef isa akka barbaachisu waajjira qonnaa wajjinis dubbannee deeggarsa eksteeshinii akka kennan kallattii kenneerraa isa hordoffii cimaa hin barbaadaa jechuudha.